Baraharatti eenyummaa haraa lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ijoolleen Addaam hundumti keessanuu saba kana saba sani amantaa kana amantaa sana osoo hin jedhin dhalli namaa hunduu nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baraharatti eenyummaa haraa kaleessa bara 2014 fi saniin dura ati nama akkamii turte? Eenyummaan kee hoo akkam ture? Hojiin kee hoo maalidha? Isa kanneen akka of gaafannuun barbaada jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan ati nama bara baay'eef bu'aa ture sani. Bara darbe kana keessatti ati osoo nama jaalattu namni si jibbaa turan sanidha. Bara darbe kana keessatti osuma ifaajjuu kan hiyyoomte sanidha ati. Bara darbe kana keessatti osoma dhugaa dubbattu dhugaan kee kan dhokateedha ati. Egaa yaa lammii koo yaa qomoo koo osoo dhugaadha dubbattu maaf dhugaan kee dhokate? Osoo ifaajjuu maaliif harka qalleessa taate? Osoo arjaa taatee jirtu, osoo nama dhugaa taatee jirtu, osoo nama jaalattee jirtu namoonni maaliif si jibbanii? Osoo namoonni sitti marsanii jiran jireenyi waan kophaa jirtu maaliidhaaf sitti fakkaate? Bara 2015 bara haarawaa kana keessatti bara haarawatti eenyummaa haaraa, bara haaratti namooma haaraa, bara haarawatti hojii haaraa, bara haarawatti ejjennoo haaraa, bara haarawatti namummaa haaraa, yaada haaraa uffachuu danda'uudha qabda. Maaliif seeti? Barri darbe yaadni kee ati qabdu suni rakkina hamaa keessatti si galcheera. Barri darbe abdii kutannaa keessatti si gateera. Barri darbe kan boochaa ta'ee darbeera. Barri darbe kan namoonni itti si jibban ta'eera. Barri darbe san keessatti seenaa gaddisiisaa lakkoofsisteerta. Inni barri darbe sitti ulfaata. Inni barri darbe seenaa barri keessa jiru barri dhumaa xumuramarra jiru kuni seenaa gaarii hin taane si keessummeessaa ture. Baroonni san dura darban illee dabalatee ilaa har'ame seenaa haaraa kana wajjin baran. Bara haaraatti eenyummaa haaraa, yaada haaraa. Dhugumatti baroota darban kanatti rakkatti kanatti boocha barri hamaa ta'ee miti. Garuu namoonni hamaa ta'urraa kan kaanedha. Rakkinoonni sirra gaan sun eessaa dhufan? Osoo nama jaalattuu jibbamteera, osoo dhugaa qabduu dhugaa dhabdeera, osoo dhugaa dubbattuu dhugaa dhabdeera, osoo hojjettuu ifaajjuu qullaa kee hafteera. Inni kun rakkoowwan kunniin eessaa sitti dhufani? Furmaanni isaanii hoo maalidha? Rakkinoonni kun giramirraa maalirraa maddi isaanii eessarraa? Rakkina kees bara darbe si boochise, rakkina kee bara darbe agabuu si oolchee si bulche, rakkina kee bara darbe guyyaa sitti dhiisisee halkan salkaa taasise suni rakkoon sun maddi isaa eessadha? Bara 2015tti madda rakkinoota sanii cufuu danda'u sirra jira. Bara 2015tti rakkinoota si burjaajessan maddi sitti fide kun burqaan kun goguudha qaba. Burqaa biraa maddisiisuudha qabda. Kanaafiyyuu bara haarawaa kanatti eenyummaa haarawaa, yaada haaraa, haamilee haaraa horadhu tokkotti. Dhugaadha, humna dhabdeerta, laafteerta, rakkatteerta, boosseerta, namaa gadi taateerta, haamileen kee amma si keessatti cabeera. Hojiidhaaf kutannoo of keessaa dhabdeera. Kopummaan sitti dhagameera, gargaara dhabuun sitti dhagame, namootarraa amanamummaa dhabdeerta. Yaa ta'u malee yaa saba ilaati. Inni jecha kana dhaggeeffattu kuni bara haarawaa bara 2015 kanatti, bara haarawaa bara addisii isa dhufaa jiru kana keessatti mooraalii fi haamilee guddaadhaan ka'e. Gadditus, koftus, caccabtus waan feetellee taatuyyuu cunuuffadhutu amma immoo tattaafadhu ka'uudhaaf yaale. Ilaali rakkinoota risaarraa wayi tokko baranname wantoota amaloota risaa tokko mee amma wal wajjiniin haa ilaalu. Risaa yookiin immoo hallaacha samii gubbaarra balali'uudha jechuudha risaan kun. Iddoo tokkotti ruskii jedhamuun illee ni waamamaa jechuudha. Yookiin allaattii samii keessa balali'uudhaan baay'inaan beekamuudha. Allaattota kan caalaa ol fagaatee fageenya guddaarra deema allaacha akkasii sun jechuudha. Fageenya isaa saniin allaattii wanti xiqqoon kan akka quraa minaaminni kun isa bira hin qaqqaban. Gartuu san samii gubbaarra deemuu kan danda'an allaattota gurguddoo akka isaa yookiin immoo allaattota sanyii isaa ta'an qofaadha.
ila yaa saba koo waa kanarraa wayi tokko hawadha tartiiba ati deemtu daandii ati deemtu irra bara 2015 namoota sin deeggarre namoota yaada keetiin tokko hin taane namoota ilaalcha keetiin tokko hin taane ofirraa akka wahallaatti waan kan gatee risaan samii keessa ol ba'ee fagaatee duumessaa wal qixxaatee deemu sanitti namoota akkasiisan jireenya kee keessaa baasi namoota akkasiisan adeemsa kee keessaa baasiti namoota si fakkaatan qabadhu imala kee eegali yoo bara 2015 guyyaa jalqabaa fulbaana multi tokkorraa kaasi inni kun amala risaa irraa baran isa tokkodha lammaffaa risaa yookiin immoo allaatticha sanirraa ruskii sanirraa wanti nu barannu maalidha yoo jettan inni sun halaalatti yoo xiqqaata kiiloomeetira 5 irratti way ilaaluu danda'a way ilaalee arguu danda'a waan laalee sanillee alaamee fiigee dhaqee hanga fudhatutti irratti du'a yeroo xiqqaa nan yaadadha isa akkanaayyuu miti allaattonni xixiqqoonu hanga ilmoo lukkuu fudhatanitti osoo nu asii ulee itti marfan isaan garasiin dhufaniidhaani garanaan samiirraa gadi dhufee dha'eet simbirroo allaattiiwwan lukkuu fudhata jechuudha allaachi kun ስለዚህ atis dursii rakkinoota sitti dhufan ilaali madaali bara 2015 dursiitoo milkaa'inni kee eessarraa jireenyi kee akkamitti fooyya'uu danda'a kan jedhu dursii akka allaachicha saniititti tilmaami yoo kana tilmaamte buutus baatus akka allaachichi samiirraa gadi dhufee xiyyeeffannoo isaa lukkuu irratti godhee yookiin immoo wanta nyaachuu barbaade antuuta isaa ta'u isarratti godhee gadi utaalee fudhatan xiyyeeffannoodhaan keessa bu'iinsan hojjedhu san booda ni jijjiiramta san booda birri boochaa kennigaa san booda birri rakkinaa kennigaa san booda birri namoota tirkannaa keessigaa egaa haala kanaan deemuu danda'utu nurra jiraata risaarraa nutis maal barannaa wanta kanarraa yookiin immoo risaarraa amala inni sadaffaan nuti isarraa barannu immoo maalidha jennee gaafa ilaallu risaan inni sadaffaan foon xuraa raqa hin nyaatu risaan maal hin godhu foon xuraa hin nyaatu raqa hin nyaatu waan hin tutture hin nyaatu ila lammii koo atillee dhaggeeffadhu laan risaan foonii waan hin taane nyaatu atillee jireenya kee isa darbee yaaddee isa moofaa isa xurii eenyummaa kee guyyaa kaleessaa hin tolle miidhagina hin qabne si gaddisiisu san ilaalte isa san keessatti kuftee hin taa'ine akka risaan maal godhe nyaata ho'aa barbaadee nyaata risaan nyaata ho'aa yookiin battalumatti waan ajjeese qeensa isaa itti naqee fudhatee nyaata risaan yookiin immoo ruskii inni jennu allaachi sun yookiin ruumichi sun jechuudha ruumicha guddaa raqa nyaatu sanillee miti jechuudha inni kun egaa kanaafiyyuu atillee eenyummaa kee yaada kee isa gadhee guyyaa kaleessaa eenyummaa kee isa gadhee guyyaa kaleessaa tarii sababa namootaan tarii sababa adda addaatiin eenyummaa gadhee keessummeessite san bara 2015tti isuma deebitee nyaachuun qabdu isuma deebitee qabaachuun qabdu eenyummaa haaraa namummaa haaraa amala haaraa jireenya haaraa wanta hunda haaraa kan ta'e jalqabuu qabdu ni dandeessaa yaa qomoo koo jabaadhutii ka'e risaarraa inni afuraffaan kan nuti barannume ammas wal wajjiniin haa ilaallu risaan gaafa duumessi itti dhufu gaafa bokkaan samiirraa dhufe duumessa ta'u samiin simbirroonni kun gara mukaatitti galu simbirroonni kun gara mana isaaniitti deebi'u simbirroonni kun dafanii boota qabatu risaan kun yookiin immoo hallaachi waa'ee isaa haasa'aa jirru kun garuu duumessi gaafa dhufe duumessa ol ba'uudhaan samii keessatti balali'a warri xiinxaltan isa ilaaltaniiru ta'a deemsa isaa duumessa olitti taasifate deemsa isaa duumessa olitti erga taasifateen booda duumessa mataa gubbarra ture mo'ateetoo jiraata jechuudha ilaala rakkina baay'een sitti cifaata rakkina baay'ee keessummeessiteerta ta'a rakkinni baay'een gadi si qabaniiru hanga har'aatti har'a booda garuu bara 2015tti akka risaatti rakkinoota san mataa isaanirra dhaabadhu ol birali gaafa duumessitti dhufu risichi cinuunfatee gaafa roobni bokkaan itti dhufu risichi cinuunfatee gara samiitti ol ba'aa ilaalaa yaa saboota kanaafiyyuu atillee bara haaraa bara 2015tti
gaafa rakkinoonni sitti dhufan kan kaleessa turan kan hamma jiranillee irra dhaabbadhuuti sirumaayyuu ol ba'i akka simbirroota kaanii mataa jalan qabatin yoo rakkina kee jalatti mataa qabat yoo rakkina kee jalatti teech rakkinni sirratti gadi kufa akka nama gimbiin irratti kufeet ati ni caccabta ati ni barbadoomta eenyummaan kee ni bada kanaafiyyuu taa'uudhaan rakkina jalatti ciisuudhaan wanti dhufu hin jiru rakkina masalaalee godhadhu yaa saba koo cunuunfadhu gara tabbaatti gara jireenyaatti gara fooyya'insaatti gara gaarummaatti gara nama hundaanuu nama guutuu ta'uutti deema gara amantaa isaatiin nama guutuu nama waa'ee amantaa isaa beeku ta'uutti gara qabeenya isaatiin nama harka namaa hin kajeelle ta'uutti gara amanamummaa isaatiin nama dhugaa namaa hin dabsine ta'uutti itti deemi jabaadhu ni dandeessa rakkinoota kana risaarraa akka baratteen kaffol jedhi adaduma rakkinoonni sitti baay'ataniin indoomatis ol guddachaa deema. Dhumarratti amalli risaan inni qabu maalidha? Ijoollee isaa rakkinaan gadadoodhaan guddisa risaan kuni ijoollee isaa fuudhellee ni darba samiirraa gad ijoolleen isaa kufeettee gaafa ishiin iyyitu risaan haati yoo gad darbite abbaan dhaqee kooluudhaan osoo ishiin lafa hin gahin qaba kanaafiyyuu namni nama jaalatu rakkina keessatti dadhabbina keessatti laafiinsa kee keessatti sin jabeessu namoonni laafina kee keessatti rakkina kee keessatti si jabeessaa oolan rakkina keessatti homaan ta'u dhiisi jedhanii chillinnatiidhaan yookiin immoo danta bisummaadhaan si bira taran isaan sun namoota siif hin taanedha risaan ilmoo isaa fuudhee kan gadi darbu haa kuftee caccabxuufi miti yaa ta'u malee rakkina jabina xinekkaaree guddaa akka godhattuuf haamilee guddaa jabina guddaa akka godhattee guyyaa boruu duumessarra ol ba'uu dandeessu guyyaa boruu rakkinoota mo'achuu dandeessuuf kanaafiyyuu dhaloonni waan lallaaftuu keessatti gadi si qaban yoo kana baate rakkina hamaa si qunnama dhiisisiin jedhan siif hin taane kanaafiyyuu dhaloota rakkina si keessummeessee jireenya mo'achuu si barsiisu wajjin dhaloota akkasii hiriyaa akkasii namoota akkasiitti dhiyaadhu yaa saba koo gaafsa dhabdus maalis taatu dadhabaas taatu ati kaffiyacha guddachaa deemta har'a rakkataan turu garuu jabaatadha har'a boodha buru garuu kolfaadha har'a namaa gadiin buru garuu namaa oliidha har'a beelaan buru garuu quufadha kanaaf boruu kana arguudhaaf har'a dhaabadhuuti kaayoo boruutiif daldala har'a ijaarrachuu si barbaachisa eenyummaa kee boruu kan murteessuu danda'u eenyummaa kee boruu kan siif laachuu danda'u eenyummaa kee har'aati nama dhugaatii bichaa har'aati nama deemsa hin bareenye bichaa yoo ta'an dhuguman siin jedha jireenyi kee borus moofaa gaddisiisaa jibbisiisaa ta'uusaa kan hin hafne har'a waan feete si dhabe qullaas ta'e homallee kan qabaatiin duwwaatti safi nama tattaafatu nama yaadu nama boruu kee imalli boruu kee bootaan boru geessu asteechee akka nama abjuun arguu sitti mul'atu yoo taate dhuguman siin jedha ammas yeroon hin darbine karaan sirriin fageenya hin qabu jedha sabni Oromoo kanaafiyyuu karaa sirrii kan boru ni geessa boota yaadde jabaadhuti kee bara 2015 nama akkasii ta'uu qabdi. kanaafiyyuu rakkinoonni gaafa gama tokkoon si guban gama tokkoon Itoophiyaa keessatti rakkinni hamaan dhalli namaa gaafa beelli cinaacha yookiin gartokkee qaama keenya yookiin hudduusa jennu san gaafa nu gubu gartokkee mirgaatti garagarchina gaafa bitaa keenya nu gubu mirgatti garagarcha dhalli namaa gaafa gara mirga keenyatti nu gubu hudduu keenya gara bitaa itti qaba dhalli namaa ibiddarra eelerra hudduudhaan teessee bitaa mirga itti jajallisuun furmaata jireenya yookiin gubaasa sirraa dhaabuu hin danda'u gubaasanirraa moo'icha jabinaan ciminaan keessa ba'uu danda'uutu sirra jiraan yaa saba bara 2015tti abiddarra teessee akka namoota sanii gamaa gamanumaan itti jijjiirrachuu qaama kee itti jijjiiru osoo hin taane rakkinicharraa ol ka'uudhaaf rakkinicharraa mootee ba'uudhaaf kutannoo cimaa si barbaachisa. Ilaa yaa saba koo risaan kun maal godha seete isa shanaffaa irratti ilaale gaafa dulloomee gaafa dadhabee gaafa qaamni isaa akka malee dadhabe maal taasisa seete risaan kun
iddoo dhagaa namni isa arguu hin dandeenye isa miidhuu hin dandeenyetti godaanee maqa. Achittis immoo qaama isaa yookiin immoo kooluu isaa isarratti dulloomee burkutaa isan ofirraa fuudhee baasee kooluu haaraa godhatee muuxata jedha warri keenya afaan biraatiin muuxatee kooluu haaraa magarseet gara balali'uu isaatti deebi'e. Laal yaa saba koo anis ammas siinan jedha. Atillee amala kee gadhee guyyaa kaleessaa eenyummaa kee gadhee guyyaa kaleessaa hiriyoota kee gadhee guyyaa kaleessa san bara 2015 eessa deemta seet bara 2014 risaan garam deem gara dhagaa jenni. Atillee bara 2014 kun dhagaa siif haa ta'u namoota akkasiise jireenya kee keessaa baasi. Eenyummaa kee akkasii kan dhugaatii kan sakkartu yoo ta'e kan wantoota adda addaa baala garagaraa baala sammuu nama adoochu qaamtu ta'e akkasuma wantoota jibbisiisaa kan hojjettu yoo ta'e egaa sammuun keessatti bara 2014 akka dhagaa risaanitti fayyadamu sanitti kiyyoo godhadhu achi keessatti wantoota akka kana harcaas bara 2015tti nama fooyyaa nama cimaa nama jabaa ta'uudhaaf eenyummaa haaraa hiriyaa haaraa amala haaraa eenyummaa kee qaama kee haaraa yaada haaraa uffadhuuti ka'e gaafsan duubatti deebitee nama jabaa nama cimaa hiriyaa yookiin daa'ima reefu guddataa taatee argamta jechuudha. Egaa yaa saboota waan hanga irraatti ilaalle ammaatti ilaalle kana keessa wayi tokko ni barattu jedhee tana yaada. Egaa torbeewwan qaammee kan Waaqayyoon hojjete yaada jijjiiramaa walitti fufiinsan YouTube siinarraa argattu. YouTube siinaa like, share fi subscribe taasisuun miseensa keenya ta'uun bara 2015 wantoota barsiisoo seenaalee babbarsiisoo akkasuma jechoota gorsaa babbareedoo barumsaalee ciccimoo sammuu keenya jijjiiruu danda'an hanga Waaqayyoon jedhu barumsa amantaas dabalatee wal wajjin baranna. Kanaafiyyuu waan Waaqayyoon gaddisiisne hunduma isaatiyyuu addunyaa kanarra kan jiru seenaa hundaa ni baranna. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Bara haaraatti eenyummaa haaraa mata dureen kun kutaan itti aanu kutaa lammaffaan borullee isinii darba. Egaa Waaqayyoon hunduma keessa wajjin haa ta'u guyyaa boru YouTube siinadhaan kutaa lammaffaasaa argattu jechuudha. Lafa jirtanitti Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u boru mata duree biraatiin walitti deemina. Egaa kanarra barattanirraa akka waa hubattan akka abdii horattan anis abdiin isinirraa qaba. Lafa jirtanitti Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u jechuun jaalladha.